Eenyutti anaan dhiistee deemtaa? Anta lafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee. Anta lafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee. Isa du'ee qazaamee gabuurri ishee. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Oromiyaa 24 fayyaa irratti kan xiyyeeffatu chaanalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa kan jedhu banateeti jira. Warreen haga yoonaatti subscribe hin goone linkiinsaa komentii jalqabaa irratti waan jiruuf subscribe gochuun maatii keenya tatanii waa'ee fayyaa karaa chaanala sanaa akka na hordoftan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhettiin fudha. Ani maqaan koo Yuun jedhama. Kanin dhaladheetti guddadhes godina Harargee Lixaa aanaa Masalaa Araddaa Ifaabaas ganda Aliishoo keessatti yeroo ta'u hanga kutaa torbaattis barnoota koo achumatti baradhe. Haa ta'utii garuu yeroon kutaa arfaffaa baradhu mucayyoo ganda keenyaa tokkorraatii jaalalli na qabe. Maqaan ishee NY jedhamti. Ijoollee ganda tokko taanus mana barumsaa adda addaallee waan barannuuf hanga kanaatti waliin beeknu. Haa ta'utii garuu mana barumsaa isheen itti barattetti barumsi hanga kutaa afurii qofaa jira. Kutaa arfaffaa ishee erga xumurtee booda waraqaa gaggeessaan mana barumsaa keenya kutaa shanaffaa eegalte. Ani immoo yeroos kutaa arfaffaan baradha ture. Yeroo mana barumsaatii gallu anaaf ishee sa'aatii dheeraadhaaf daandii tokkorra imalla. Dheerina deemsa kanaatus walitti nu fidee yeroo mana barumsaa deemnus ta'e gallu akka waliin haasofnu taasise. Walitti dhiyeenya keenyas gara jaalalaatti jijjiiruun seera qabeessaan gara jabaadheen sin jaalladha jedheen gaaffii jaalalaa gaafachuu isheenis turtiiwwan yeroo muraasaa booda tole jettee gaaffii koof naaf deebiste. Guyyaawwan hedduufis anaaf ishee qofaa keenya daandii sanarra baanee galla. Haala kanaan ani barnoota koo kutaa torbaffaa yeroon xumuru isheen immoo kutaa saddeettaffaa xumurtee qabxii ministiriis dabartee mana barumsaa gara biraatti akka barattuuf gaggeessaallee argatte. Jaalalleen koo kuni garuu narraa adda baatee kutaa sagalaffaa magaala deemtee barachuudhaaf fedhii hin godhanne. Sababni isaa immoo suusii addaa ta'e anaaf ishee wal qabsiisneerra. Utuu waliin argiin ooluun anaafis ta'e isheedhaaf dhukkubadha. Haala kanaan hangan kutaa sagalitti darbuutti waggaa tokko mana baatee kutaa sagalaffaa gara magaalaatti lamaan keenyiyyuu imaluun isheen mana eessuma ishee teessee yeroo barattu ani immoo manuma abbaan koo magaala keessatti ijaare keessa taa'een obboloota koo waliin barnoota koo eegale. Jaalalli keenya ammas baadiyaatii gara magaalaatti darbee bahaa fi galumsa keenya walumaan godhanne. Ani kutaa sagalaffaa yeroon baradhu isheen immoo kutaa sagalaffaa baratti. Wal qabannee yeroo deemnu namoota hedduutu nutti inaafa. Jaalalleen kiyya guyyaa tokko waa kana jettee na gaafatte. Har'aaf guyyaama tokkollee waliin haa bulluu si hammadhee buluu qalbiin koo hawwiteetti jechuun na gaafatti. Anis obboloota koo fi hiriyoota koo waliin mana tokko keessa waan hin buluuf akkamitti ta'uu danda'a yaa jaalallee koo jedheen yeroon isheen gaafadhu har'umaaf itti rakkadhu isinuma waliin gidduu keessan si hammadheen bulaa anaaf homaa rakkoon qabu jettee na gaafatte. Anis fedhii ishee guutuun dirqama waan natti ta'eef mana keenyatti fudhadheen obboloota koo fi hiriyoota koo na waliin bulaniin nama tokkotti iyyuu deemtanii hin himinaa jedheen guyyaa sana isheenis firoota ishee dhokattee ana bira walammannee bulle. Ganama bariis baatee gara mana barumsaa deemte. Ani garuu xiqqoo waan hin dadhabeef mana barumsaa deemi nan jechisiisne. Haa ta'utii garuu hiriyaan koo mana tokko keessa waliin bullu deemee mana barumsaatti ijoolleetti odeesse. Dhageessees baay'ee aaruun maaliif hiriyaan kee namatti dubbatee jechuun na gaafatte. Anis baay'eetti aareen haa ta'utii garuu ani kan isheen kan koo ta'uu isheetti amanamummaa guddaa waan hin qabuuf hin sodaatiin hin yaaddeen jedheen qalbii ishee jecha onnee kooniin jajjabeesse. Barnoota keenya kutaa sagalaffaas xumurree gara maatii keenyaatti baadiyyaatti lamaan keenyuu ni galla. Boqonnaa gannaa keenyaa haala gaariin achumatti erga waliin dabarsinee manni barumsaa banamuufillee guyyaa lama yeroo haftu abbaan kiyyaa magaala deemee akka ani isa bira deemu ol na waamuun kanaan booddeessiif barnoonni hin fayyadu akka obboloota kee biyyaan baadeemii jechuun na gaafate. Anis maali abbaa koo ani akka isaanii biyyaan baadeemuun barbaadu barnoota koon baradhaa jechuun yeroon isan gaafadhu barattee eessanaaf ga'uu fi waggaa amma kanammoo eenyu si barsiisaa kanaaf usiitii borga nama meeshaa keessa saabbadhu jechuun na gaafate. Anis ajaja abbaa kiyyaa waan na ta'eef jala darbuu hin danda'u. Deemees wanta kana jaalallee koo kutaa arfaffaarraatii kaaseen waliin hin tureen abbaan kiyya waan kana naan jedheeraa maalaa godhuu jechuun isheen gaafadhe. Jaalalleen koos anaan eenyutti na dhiistee deemtaa jechuun
gaaffii koo gaaffiin na gaafatte. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qasaamee qabuurri ishee. Imimmaantu ija koorra lola'e. Anis baay'een ishee jaalladha. Jireenya koo keessatti ishee dhabuu hin barbaadu. Haa ta'utii garuu ajaja abbaa koo dursee xumuruu waan hin qabuuf imala koo otoo isheetti himiin buleen gara magaalaa Finfinneetti raawwadhe. Finfinne geellee paaspoortii waan hin qabneef gara Sudaanitti deemsa koo ni gale. Rabbiif galanni haa ga'uutii guyyoota gabaabaa keessatti rakkoo tokko malee Sudaan nan gale. Sudaanis guyya lama buleen ammas guyya lama natti hin fudhatiin Kaayiroo biyya Ijipti nan seene. Haala kanaan imalli kun hinnaaf salphata jedheen gonkumaa takkallee hin yaanne. Obboloonni koo Kaayiroo garuudhaaf baatiiwwan illee itti fudhateera. Anis jireenya biyya ormaa tokko jedhee jalqabus haa ta'utii garuu jaalalli ani ijoollummaatti jalqabe jirullee na dhorke. Suuraa ishee ijoollummaatti waliin kaane guyyaa guyyaan baaseen albama koo keessaa laala. Ishee dhiisee dhufuun koo baay'ee na gaddisiisa. Haa ta'utii garuu jireenyatu daandii kanarratti na fide. Waggaa tokko waggaa lama erga lakkoofsee booda otoo isheen onnee koo keessatti mootii taatee jirtu qalbiin koo intala durbii koo yookiin immoo eessuma koo waliin jaalalli feete. Isheenis ta'e ani biyya ormaa kana keessatti amannee nama itti dhiyaannu waan hin qabneef jaalalaan wal sakaalle. Maatiin koo fira waan na taaneef booddee rakkoo biraan uumuu danda'a dhiisii kanuma dura jaallatte bilcheeffadhu jedhanii na gaafatanis ani garuu fageenyi dargaggummaa obsa waan na dhawwateef intala eessuma koo kana waliin bultii nan ijaare. Daa'imni keenyallee waggaa 3 guutteetti. Anaa fi haati manaa koo kun mana keessatti gammachuu waliin qabnu. Jaalala kan jedhamus namarratti argina malee ofii onneedhaa waliin jaallanne. Anaan yeroo hunda qalbiin koo waa'ee jaalalaa yeroo ka'u jaalallee koo jalqabaa anaaf jettee barnoota ishee waggaa tokko addaan kutte jaalallee ijoollummaa koo yeroon gara biyya hambaatti maluuf ka'e anaanoo eenyutti na dhiistee deemtaa kan naan jette bira jira. Har'allee biyyuma jirti. Erga walirraa addaan baanee waggaa 7 guunneerra. Akka abdiidhaan na eeggachaa jirtu hiriyoonni koo natti himu. Ani garuu jiruu xaxamaa kana keessa galeen akka farda takaallaa qabu utaalchi koo luugamameera. Haadha manaa koo kana dhiiseen ishee waliin ta'uuf daa'ima waggaa 3 biraan qaba. Daa'ima koo immoo akka lubbuu kootti jaalladha. Haadha manaa koo kana waliin immoo hanga dhumaatti waliin jiraachuuf lamaan keenyuu daa'ima malee jaalala waliin qabnu. Hiriyoonni koo maal akkan gochuu qabu yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleessa keessan eeyyuu Kaayiroorraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qasaamee qabuurri ishee. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan amma isiniif dubbisee seenaa obboleessi keenyi eeyyuu Kaayiroorraa nuuf ergedha. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kana barreeffamaan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa jaalalaasaa dhageessan mee obboleessi keenyi maalaa godhu jireenya isaa maalirraa akka ga'e dhaggeeffattaniittu akka mataa keessanitti furmaata ni ta'aafii kan jettan yaada keessan qoodaaf. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 sagaleedhaan yookiin barreeffamaan naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeeti. Qophii gara biraatiin yoo Rabbi jedhe guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Talafaa gadaa gadaa